Dhiibbaa jijjiirama qilleensaa hir'isuuf furmaata waloo qabatamaa hojiirra oolchuun barbaachisaa akka ta'e himame. Dhalattoonni hidda Israa'el gara Somaalilaanditti bobba'uuf akka jiran himame. Iraan ejensii anniisaa aatoomikii to'atu akka seenu ni hayyamti isa jedhu haalte. Kunneen oduu ijootii ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qaban isinitti himnaa oduu wajjin kan isin faana turan Girmaa Guddisaa. Dhiibbaan jijjiirama qilleensaa hir'isuuf furmaata waloo qabatamaa hojiirra oolchuun barbaachisaa akka ta'e himame. Furmaatawwan waloo qabatamoo dhiibbaa jijjiirama qilleensaa hir'isuuf dandeessisan hojiirra oolchuun barbaachisaadha jedhan pirezidaantiin bakka bu'aan COP 32 fi ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos. Torban gocha jijjiirama qabeenya qilleensaa Landan bara faranjoota waxabajjii 20 hanga 28 bara 2026tti gaggeeffamaa jira. Waltajjicha irratti kan hirmaatan Dr. Geediyoon Ximootiyoos ergaa dabarsaniin baatii waxabajjii keessaa ho'i mudatee hin beekne Londanitti mudachuu akka danda'u ragaalee wabeeffachuun eeranii jiru. Kunis dhiibbaa jijjiirama qilleensa idil addunyaattis akka barbaachisu ergaa guddaa akka dabarsu ibsanii jiru. Ho'i guddaa mul'achaa jiru sagantaa gocha jijjiirama qabeenya qilleensaa qabatamaa ta'e sadarkaa idil addunyaatti qopheessuun dirqama ta'uu kan hubachiisedhaas jedhanii jiru. Torbeen gochaa jijjiirama qilleensaa London irratti furmaatawwan dhiibbaa jijjiirama qabeenya qilleensaa addunyaaf malan maddisiisuu dhimma hundarraa eeggamaa jechuun dubbatanii jiru. Pirezidaant Taayyaa Asqasillaaseen Koomishinara Olaanaa Godaantota Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii waliin mari'atan. Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaaseen Koomishinara Olaanaa Godaantota Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Dr. Beerhaam Saalihiin wajjin waajjira isaaniitti simatanii dubbisanii jiru. Koomishinarri Olaanaa Godaantota Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii Dr. Beerhaam Saalihiin marii kana ilaalchisuun tajaajila oduu Itoophiyaatti akka ibsanitti pirezidaantiin Taayyaa Asqasillaaseen waliin marii bu'aa qabeessa ta'e gaggeessuu isaanii eeranii jiru. Mariin kun Itoophiyaan godaantota hedduu keessummeessuu keessatti murteessaa bahachaa jirtuu fi dhaabbanni isaanii dinqisiifannaa fi beekamtii qabu ibsuuf carraa guddaa uumuu ibsanii jiru. Keessattuu biyyattiin godaantota sirna biyyaalessaa keessatti hammatuu fi gargaarsa namoomaa qofa irratti akka hin hirkanne gargaaruuf dhiheenya kana roodmaappii hammannaa isheen ifa goote akka fakkeenyaatti kaasanii jiru. Adeemsa hojiirra oolmaa roodmaappii kanaan koomishinichi mootummaa Itoophiyaa waliin kutannoon akka hojjetu kan mirkaneessan yoo ta'u hawaasni addunyaa itti gaafatamummaa gamtaasaa akka bahu waamicha dhiyeessanii jiru. Gama biraatiin Koomishinar Beerhaam Saalihiin Itoophiyaan dhiheenya kana filannoo waliigala torbaffaa milkiin xumuruun isheetiif gammachuutti dhagahame ibsuun ergaa baga gammaddanii dabarsanii jiru. Oggurri viizaa Ameerikaan hooggantoota garee finxaaliyyii pelleef duraan irratti kaa'uun gareen kun hatattamaan hojii badiinsaa raawwatu akka dhaabuuf ergaa ifa ta'edha jedhame. Oggurri viizaan Ameerikaan hooggantoota garee finxaaliyyii abuut duraanii fi maatii isaanii irratti dhiheenya kaa'ee ergaa ifa ta'ee fi gareen kun sochii badiinsa raawwatu hatattamaan akka dhaabuuf murtee cimaa ta'uu itti gaafatamtuun waajjira paartii Simrataa Aadde Almaaz Gabrasaadiq himanii jiru. Hooggantuun bulchiinsaa yeroo mootummaa naannoo Tigraay duraanii fi itti gaafatamtuun waajjira paartii Simrataa Aadde Almaaz Gabrasaadiq waa'ee uggura viizaa tibbana Ameerikaan hooggantoota abuut duraanii fi maatii isaanii irra kaa'ee ilaalchisee haala naannoo Tigraay wajjin tajaajila oduu Itoophiyaa wajjin turtii taasisaniiti jiru. Akka itti gaafatamtuun kun himanitti Ameerikaan hooggantoota TPLF duraanii fi maatii isaanii irratti dhiheenya uggurri viizaa darbee gareen kun hatattamaan hojii badii seeraan ala raawwachaa jiru akka dhaabu ergaa ifa ta'e qaba jechuun himanii jiru. Murteen kun gareen kun dhaabbatee akka itti yaaduu fi waliigaltee nageenya Piriitooriyaa guutumatti hojiirra akka oolchuuf gumaacha guddaa akka taasisu himanii jiru. Gareen finxaaliyyii TPLF naannoo Tigraay keessatti waraanaaf qophaa'aa akka jiru kan ibsan itti gaafatamtuun waajjira paartii Simrat naannicha keessatti dargaggoota sadarkaa olaanaan dirqisiisuun waraanatti guuraa akka jiranis akeekanii jiru. Dargaggoonni naannicha keessatti garee hidhattootaatti makamuu diidan labsii seeraan alaatiin garee hidhattootaa kan akka makaman dirqisiifamaa akka jiranis akeekanii jiru. Dargaggoonni kunniin naannoo sana miliqaa akka jiran kan eeran yoo ta'u dirqiin waraanatti guuramuu kana mormuun gara Finfinnee fi kutaalee biyyattii birootti baqachaa akka jiranis ibsanii jiru. Baandaaleen farra nageenya maqaa cimdoo jedhuun humnoota diinaa alaa waliin ta'uun Itoophiyaa dadhabsiisuuf hojjechaa akka jiran kan ibsan itti gaafatamtuu waajjira paartii Simrat gareen finxaaliyyii kunis walitti makamuun kun waraana haaraa banuuf qophaa'aa akka jiran kan mirkaneessu ta'uu ibsanii jiru. Kaayyoon inni guddaan piroojeektii cimdoo jedhamu kun Itoophiyaan nageenya dhabdee jeequmsa dhaabbataa keessa tursiisu akka ta'e hubachiisanii jiru. Gareen finxaaliyyii wayyaanee duraanii Shaabiyaa waliin to'umsa uumuun ergamaa fi meeshaalee ajandaa jeequmsa kana ta'ee socho'aa akka jirus ibsanii jiru. Kanaaf dargaggoonni
Tigraay garee finxaaleeyyii TPLF duraanii kan humna alaa waliin tumsa uumuun aangoo seeraan alaa dheereffachuu fi biyyattii tasgabbii dhabsiisuun isin gaha jechuu qaba jedhanii jiru. dhalattoonni hidda Israa'el gara Somaalilaanditti bobba'uuf akka jiran himame. Lammiileen Itoophiyaa kan hiddi isaanii Israa'el ta'an gara Somaalilaanditti bobba'uuf akka jiran miidiyaaleen gabaasu irratti argamu. Miidiyaan Miidil East Eye akka gabaasite Israa'el loltoota hidda dhaloota Afrikaa qaban keessattuu kanneen hiddaan dhaloota Itoophiyaa ta'an dabalatee gara Somaalilaanditti bobbaasuu isheen wal qabatee gabaasee jira. Qondaala mootummaa Somaaliyaa maqaan isaa hin ibsamne wabeeffachuun Miidil East Eye akka gabaasetti Israa'el guraandhala bara 2018 keessa erga Somaalilaandiin beekamtii mootummaa of danda'e argatteen booda loltoota gara 50 ta'an gara naannicha ergitee jiraachuu himamee jira. Filannoon loltoota kanaa hawaasa naannoo keessatti salphaatti makamuuf kan gargaaru yoo ta'u, hojii nageenyaa fi tajaajila mootummaa dhoksaan gaggeessuuf akka gargaaru himamee jira. Akkasumas waraanni Israa'el dhimma kana irratti ibsa kamiyyuu kan hin kennine yoo ta'u, Somaalilaandis gaaffii miidiyaa irraa deebii laattee hin qabdu. Walitti dhufeenyi Israa'elii fi Somaalilaandii waggoota darban keessatti kan cime yoo ta'u, torban darbee ministeerri ittisa Israa'el Kaatizii fi pirezidaantiin Somaalilaand erga wal arganii booda tumsi nageenyaa fi hariiroo biyyoota lamaanii akka jabaachaa jirus miidiyaaleen gabaasanii jiru. Baay'inni namoota vaayirasii Iboolaatiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee 1,000 caaluu fi kan lubbuun isaanii darbee 254 gahuu abbootiin taayitaa ibsan. Abbootiin taayitaa tatamsa'ina dhibee Iboolaa baha Koongootti ka'een namoota vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 1,003 ga'uu kanneen keessaa namoonni 254 du'uu isaanii ibsanii jiru. Kanneen namoota dhukkubsatanii wajjin walitti dhufeenya qabanii fi dhibee kanaaf saaxilamuu malan jedhaman hordofuun ammallee gufuu guddaa ta'ee itti fufee jira. Ministeerri fayyaa Koongoo dilbata darbee akka beeksisetti weerara naannoo Utuurii irratti xiyyeeffatee fi erga caamsaa 15 ibsamee kaasee waliigala namoonni 100 dhibee kanarraa dandamatanii jiru. Yoo xiqqaate namoonni dhukkubsatan 365 hospitaalota keessa yookiin adda baafamanii tajaajila yaalaa argachaa jirus jedhamee jira. Weerarri dhibee Iboolaa vaayirasii gosa addaa Bundibugooyyoo kanaan dhufee kaappoo qorsaa yaalan akkasumas talaallii kan hin qabne yoo ta'u, baatii jalqabaa keessatti weerara isa hammaataa ta'ee galmeeffamee jira. Aangawoonni mootummaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii ammalleen hin beekamne kana caala baay'achuu akka danda'uu fi carraan weerarichaa garmalee hammaachuu irra ga'uu itti fufuus gara fuulduraatti kan eeggamudha jechuun akeekachisanii jiru. Ministeerichi dabalee akka ibseetti namoota dhukkubsattoota wajjin walitti dhufeenya qaban hordofuun abbootii taayitaa naannootiif dhimma dursa kennamuufii qabu yoo ta'u, hanga ammaatti dandeettiin hordoffii isaanii 55 qofa irratti daanga'ee kan argamudhas jedhamee jira. Iraan ejensiin anniisaa atoomikii to'atu akka seenu ni hayyamte isa jedhu haalte. Ameerikaa fi Iraan Siwiizerlaanditti wal arganii erga mari'atanii booda Iraan ejensii anniisaa atoomikii idil addunyaa sagantaa gabbisa niwuklaaraa ishee akka ilaaluuf ni hayyamte jechuun ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance dubbatee ture. Iraan garuu dubbiin J.D. Vance akka waan Iraan tole jetteetti dhiyeessee dhara ta'uu ibsitee jirti. Ministeerri dhimma alaa Iraan miidiyaa biyyattiif akka ibsetti Iraan to'annoo niwuklaaraa ishee irratti waadaan isheen galte ammatti akka hin jirre ibsee jira. Gama birootiin ammoo Ameerikaan qoqqobbii boba'aa Iraan irra keessee irraa kaasee jiraachuusaa BBC'n gabaasee jira. Kana jechuun Iraan waggoota hedduu booda doolaara Ameerikaatiin boba'aa ishee gabaa addunyaa irratti bilisaan gurgurachuu dandeessi. Marii Ameerikaa fi Iraan dheengadda Siwiizerlaanditti geggeessan booda jaarsoliin araaraa Kwaataarii fi Paakistaan ibsa waloo baasaniin guyyoota 60 keessatti Iraanii fi Ameerikaan waliigaltee irra gahuuf kallattii kaa'ametti waliigaluu isaanii ibsanii jiru. Pirezidaantiin ittaanaa Ameerikaa J.D. Vance mariin jalqaba taasifame bu'uurri baay'ee gaarii ta'e kan itti kaa'amedha jechuun ibsee jira. Iraan gama isheetiin jijjiiramni gaariin kan itti mul'ate ta'uu ibsitee jirti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu isaatii kanaaf qabannee asumatti goolumneeti jirra waan waan qabaniif waraabulaa deebana.